Magaalaa Shaggaritti jiraattonni kutaalee magaalota sadii rakkoo bishaan dhugaatii cimaadhaaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Kilaastera Buraayyuu keessatti kan argaman jiraattonni kutaa magaalaa Malkaanonnoo, Buraayyuu fi kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee waltajjii uummataa fi bakka bu'oota uummataa kilaastera Buraayyuu gaggeeffame irratti akka ibsanitti bishaan bu'ambaa torban 3 hanga ji'a 1 ture waan dhufuuf rakkoo cimaaf saaxilamuu isaanii eeranii uummanni Buraayyuu fi naannoo isaa bishaan Gafarsaa fi maddi bishaanii ga'aa ta'e otoo jiru sababa hin beekamneen bishaan otoo hin argatin hanga ji'aatti turuun rakkachaa waan jiranii fi mootummaan rakkoo jiru qoratee furmaata atattamaa kennuufi akka qabu gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis jiraattonni kun akka ibsanitti bishaan qulqullina hin qabne jarikaana tokko qarshii 25 hanga 30tti bituun fayyadamaa akka jiranii fi rakkoo fayyaa garaagaraatiif saaxilamuu irratti akka argamanis ibsaniiru. Gama biraatiin jiraattonni kun marii kana irratti akka dubbatanitti daldaltoota ofittummaa qabanii fi uummataaf iyyaanneen yeroo ammaa kana qala'iinsa jireenyaa uumameen uummanni rakkoo hamaatiif saaxilamuu isaa ibsanii mootummaan rakkoo uumame kana furuun gabaa tasgabbeessuu akka qabus gaafataniiru. Kantiibaan kutaa magaalaa Buraayyuu Obbo Abaatee Asraat rakkoo gama bishaanii fi qala'iinsa jireenyaatiin walqabatee jiraattonni kaasan dhugaa ta'uusaa mirkaneessanii rakkoo kanas yeroo gabaabaa keessatti furuudhaaf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. Miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa fi bakka buutuun kilaastera Buraayyuu Aadde Addiswaa gama isaaniitiin gaaffii uummanni kaasan qaama ilaaluuf akka dhiyeessanii fi furmaata akka argatus dhaamaniiru.